Hallelujah sun patentin.
Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork. Har'a akkuma keessummaa qabadhee dhufeetan jira. Keessummaan keenya Jaal Daanye Moosisaati. Akkasumatti itti gaafatamaa walabummaa newsnetworkiti. Baga nagaan dhufte Jaal Daanye. Baga nagaan nu eegdan jaalnasa. Ayyee galatoomii egaa haala uummanni keenya yookaan immoo biyyi keenya keessa jiru irratti mari'annaa. Mee akkuma seensaaf nu ta'utti muudamoonni habashoonni wal muudaa jiran kun sa'aatii dhumaa kana irratti Abiy Ahmed immoo gara dirree lolaa deemuun kun maal jechuudha? Maal gochuu barbaadeeti? Yaa dhugaadha. Haalli amma biyya keenya keessatti jiru haala ulfaataa fi hamaadha. Akkuma immoo sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiranii fi haalli isaa yeroo murteessaa fi yeroo gadhee yoo of eeggannoodhaan tokkummaadhaaf yaada tokkoo fi sagantaa tokkoon itti of qopheessanii balaa kanarraa of baraaruudhaan teenya ta'e balaadha. Akkasumas immoo warra sirna abashaa kana wajjin kaatee biyya sanan bulcha jedhuufis yeroo hamtuudha. Hamtuu keessa jiru. Yeroo sabaaf sablammiin akkasumas immoo sabboontonni Oromoo akkasumas kan sabaaf sablammii biyya sana keessa jiranii Tigraayin dabalatee, Qimaanti, Agaa'oo dabalatee, Beenishaangulii fi kan biroo Affaar, Somaalee hundi dabalatee akkasitti mootummaa garboonfataa kan ofirraa jigsuudha jedhanitti isaanis rakkoo guddaa keessa seenanii jiru. Rakkoo guddaa kana keessa immoo kan seenanii ofuma isaaniitiin seerri isaan dirqisiisee hin jiru. Seera afaan tokko, aadaa tokko, alaabaa tokko akkasumas immoo sirna olaantummaa saba tokkoo duwwaa ijaaruudhaaf kan warra kaanii ignore gochuudhaan immoo kan kaanii dhabamsiisuu irratti, awwaaluu irratti, ukkaamsuu irratti waan ijaaranii fi balaa kana kan ofitti fide isaanuma. Kana waan ta'eef yeroo dhumaa kanarratti kan isaan yaadan egaa amma wanti hangammaatti godhan haala isaan ittiin deeman raayyaa ittisa biyyaas fayyadamanii kan Eertiraas fayyadamanii diroonii biyya alaas fayyadamanii karaa addaan waan kana yookaan lola kan raana deemaa jiru kana dadhabaniif akkasumas immoo labsii yeroo atattamaa labsuudhaan sabni keenya ijoolleen daa'imni umuriidhaan waggaa 18 gadi akkuma argaa turre 15, 16, 17 kana fakkaatan fa'aa muuxannoo waraanaallee kan hin qabne kan kallattii waraanni maal akka ta'e illee haaraan hin beekne bakka waraanni itti ta'e sana keessa illee itoo jiranii arganii waa tokko beekuu danda'u. Yookiin diduus yookiin deemuus yookiin fedhiisaas yookiin ekspiriyeensii garaa illee qabaachuu danda'u. Hamma garuu bakkuma jiranii karaarraa yoo walitti qabu mana barumsaarraa iddoo hundumaayyuu ijoollee kana walitti qabuudhaan gara sanatti oofaa jiru. Kunis dadhabame immoo ka'iitii kitat jedhanii labsinaanis namni akka isaan barbaadanitti deemuu didee keessumaa immoo dargaggoon qeerroof qarreen Oromoo gara waraana Abiyyi toon taane gara wobootti makamuudhaan waan abdii mootummaan kun dhabee fi hamilee ittiin warra kaanis kakaasuudhaan hoogganaan keenya deeme, hoogganaan keenya waraana deeme nuti teenyaa jedhee warri haala kana sirriitti nu hubanne. Lolli kun akka lola haqaa hin taane akka mirga sabaaf sablammii kabachiisuuf itoo hin taane hangoo isaanii duwwaa kabachiisuuf yookiin sirna nagaa kabachiisuudhaaf akka duulamu warri sirriitti hin hubannee fi akkuma immoo argaa jiru miidiyaan biyya sana keessa jiru tokko duwwaa kan mootummaa sana propagaandaa mootummaa duwwaa oofuu fi isa hadii ta'e gurraacha ta'e hadii jechuudhaan uummata sana sammuu isaanii jaanjessee ukkaamsee qabee fi waan lafarratti ta'aa jiru. Waan baatti ta'aa jiru akkam beekne, lixne akkam beekne, jiddu galeessa akkam beekne godhanii waan propagaandaa kana oofaniif kan sirriitti waan kana hin hubannee fi karaa sooshaal miidiyaalee garaa carraa argatee hin hordofne dhugumatti fakkaatee waraana kanatti Abiyyi keenya deeme jedhanii hordofanii dhaqanii deemu kan jedhu tokko kana. Lammaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa jedhanii achitti guuramee hamileen isaanii cabee kaayyoo lolaniif kan hin qabne. Biyya biraatiin biyya lammii biyya biraatiin dhufee kan ittiin lolu itoo hin taane lammiidhum isaaniitiin waraana ergamanii ennaa dhaqanii kana arganii hubatanii waraana kanarraa harka kennachuudhaan gara TDF akkasumas immoo karaa wobootti gara woboottis warri makamaa jiran kuni hamilee isaanii waan cabseef warra hafe kana hamilee isaanii kakaasuudhaa fi kan waan kana akkas godhee jedhee yaada. Sadaffaa irrattis immoo dhiibbaan karaa warra abashootaa tiin irratti dhiibbaan ta'aa jiru.
raayyaan ittisa biyyaa waraanuu dide mootummaatu sana godhe kana godhe kan jedhu dhiibbaan isaan irratti godhan muddanii qabanii isaan jalaa ba'uudhaaf jecha ofii isaatii nan lola jedhee nan deema jedhe akka argaa jirutti immoo namni kuni bakka sana deemee bakka waraanaa annaa waraanni gaggeeffamu yookaan inni bakka mishig jedhan sana keessa taa'ee waa tokko godhu kan argaa jiru miti bakkee tokko bakka gammoojjii wayii keessa deemee suura kakka'ee laalmennuma suura sanallee argitu akka nama suura ka'uudhaaf dhaqeeti malee akka nama raatuwaatiin beekin suura si kaasan fi innaati akka suura si kaasaniif qophooftee kaatullee kun beekamaadha. Haa ta'uutuma dhaqee waraanaa ta'es illee kanuma ittiin fakkeessuudhaaf malee furmaanni inni fidummoo tokkollee hin jiru. Biyyi deeme hin deemne inni tokkoffaa fi saayinsii militarii keessatti raadiyoo yookaan walqunnamtii kanarratti kan hojjetu. Warri immoo waraana qajeelchuu warra haalaan warri waraana qajeelchuu bobbaasuu galchuu irratti leenjii guddaa qaban ekspiriyeensii guddaa qaban itoo jiranuu namni kun qajeelchuu wanti inni isaan caala dhaqee qajeelchuu jiru. Ajajuu fi yookiin naannachi dhaqee namni hojjetaaf mana taa'ee yookiin bakka waajjira isaas taa'ee waan jeneraalonni itti himan birgeedar jeneraal yookiin hogganoonni waraanaa bakkee garaagaraa itti himan sana ilaalee murtoo tokko haa ta'u kanan ta'u akkasin godhina jechuudhaan alatti istiraategii yookiin maandisa waraanaa miti inni waan achitti bu'uura isaanii olitti waraana hoggantoota waraanaa jiran jeneraalota yookaan immoo koloneelota yookiin karra warra kaanii olitti wanti inni dandeettii qabullee tokko hin jiru fakkeessiidhumaa fi ittiin uummata burjaajessuudha. Inni dhumaa akkanatti fakkaatutti namni kuni durumarraa kaasee Atsee Minilikitti waan akka isaa ta'uu waan barbaaduuf akkuma kanaan dura jedhee Atsee Minilikii wanti inni balleessan jiru biyya ijaaruudhaaf yoo nama fixes yoo nama ajjeeses biyya ijaaruuf waan ta'eef kun rakkoo miti jedhee ture. Ammas namni dhumuunsaa isaa fi akka rakkootti ni ilaalu. Inni biyya sana tokko godhee akka maqaa tokkoon Itoophiyaa jedhamtee baandiraa alaabaa tokkoon yookiin afaan tokkoon akka jiraattu sana gochuu duwwaadha ilaala. Garuu kan beekuun irra ture akka namni tokko namni keessumaayyuu jaarraa kana keessatti namni jiraachuu baate biyyi maqaan Itoophiyaa yookiin waan feete maqaa baasii fi miniingisiin kennu yookaan hiikoo tokkollee hin qabu. Namni yoo jiraate namni tasgabbiidhaan jireenya gaarii yoo jiraate mana kooti biyya kooti nagaan bahee nagaan galee guddina biyya isaatti waliigalteedhaan walqixxummaadhaan hojjete silaa kan biyya ta'uu danda'u. Inni garuu wanti fe'aaduu abbaan fe'aadhumu biyyi kun qaanshii duwwaan akka ishii maal jedhu irra dibaa gubbaan ishii bareedu malee keessi isaa waan fe'ee rakkoo hin qabu kan jedhuuni deema. Egaa isaanis akkuma namichi waraanatti dhaqee rasaasa dhugee duudhan sana inni sooga yookiin akkas godheen maqaan koo iddaa wanti hunduu dhabee badee akkasitti illee dhaqee maqaa koo kaasa kan jedhu achi keessa jiraachuu danda'a. Gootummaa akka sana abbootiin kodheen gaddallee waan akkasii dubbateera. Abbootiin seenaatu hin turre malee akkuma kana gochaa turanii jedhe. Abbootiin isaas kan akka ta'e rabbi haa beeku. Waan akkasiitti natti fakkaata akka kiyyatti malee jijjiiramni inni fidu tokkollee hin jiru. Deemee dhiisee jijjiiramni fidu. Soba asii dhaqe achittis dhaqee soba akkana goone iddoo kana gadhiifisne iddoo kana goone jechuun alatti wanti inni jijjiirama tokko fidu natti fakkaata. Galatoomi Jaal Daanye mee waan amma kaaste keessatti inni amma gara dirree qabsoo deemuusaa kuni fakkeenyaa fi jijjiirama inni fidu hin jiru jettee dhuguma kanaaf bakka inni amma deeme kana gaaffii dhumaati amma deebii haasofte keessatti fakkeenyaaf lolli kan jiru Shawaroobitiin as darbaa jira. Inni garuu kanaa sa'aa jiru kiiloomeetirii meeqa achi deemee jira. Kana akkamitti ilaaltaati? Sila lolli kan inni eegaluun irra qabu warra Finfinneetti dhiyaachaa jiru kana of duuba deemsuutu dursa moo warra naannoo Affaar yookaan kiiloomeetirii 300 achi fagaatee jiru sana bakka san gadhiisuutu irra filmaata qaba moo irra furmaata qabattee yaadda? Akka lamattan ilaala kana tokkoffaa fi waan inni karaa sana deemee fi karaa Shawaroobitti yookaan immoo karaa kibba Shawaa kanaan yoo deeme hawaasni naannoo sana jiru wajjin ka'amoo ta'u kan jedhu gaafii tokko. Warra Amaaraa soo fudhannee amma abdiirraa dhabaniiru namicha kanarraa akka isaan itti amananii wajjin kaatanii miti. Warri sirna nafxanyaa leellisoo eliitiin isaanii isa wajjin haa kaatan kaayyoo barbaadan isaanis bare warra Amaaraa uummata Amaaraatiif yaadanii toon taane ergamtii maqaa sana yookaan immoo qabeenya sana qabeenya Oromiyaa yookiin qabeenya biyyattii sana saamanii ittiin jiraachuudhaan alatti maqaan sun haa jiraattu akkas goone itoon ittiin hojjenne jedhanii of himuudha.
Kana waan ta'eef achi deemuunsaa akka inni barbaadutti namayyuu hin shakka. Namnumti isuma naannoon irra deemuyyuu akka namni nama kana accept hin goone yookiin akka namni sun hin deeggarre ni beeka. Eetaniin fudhadha. Karaa biraatiin karaa Affaar deemuunsaa immoo kan eenyu ta'eef tokkoffaa fi karaa Affaar sanaa dirree xiyyaaraa bakka itti diroonii ittiin eenyu ta'an sanaa fi waraanni eenyu ta'utu jira. Samaraa sanarraa sana fayyadamee iddoo sana taa'ee kana godhaa dhaqaachii rukutaa kana gochaa jechuudhaa fi akkasumas immoo uummata Affaar sana gosaa walitti kaasee fakkeenyaaf warra jiraate kan lolaa fi jiru kan eenyu taa'u jiru gosa Affaar keessaa gosni tokko kan inni amanee maallaqatti kennee waan barbaadan isinii godha jedhee waa meeqaan kijibee eenyu godhee uummanni sun lolaa jiru. Fakkeenyaaf akka kamiseettoo fudhannee hawaasni keenya akkatti waraana adda bilisummaa Oromoo wajjiniin ka'ee walloo yoo fudhannee jechaadha. Uummata tolole jechuu dandeessaa. Uummanni waraanni bilisummaa Oromoo akkasumas egaa uummanni durumaanuu uummata lolaadha. Uummata qawwee ekspiriyeensii guddaa qabu lola keessatti haa ta'uuti immoo waan achi keessas leenjii garaagaraa uummata wajjinis wal qunnamtii gaariidhaan wal keessa naannoo sanas waan dhalataa naannoo sanas waan ta'aniif haala ittiin deeman kan itti guddatanis waan ta'eef kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kanaanis immoo masakamanii uummanni suni TDF'n itoo hin taane mootummaadhaan lolaa ture. Kuni baay'ee kufaatii guddaa isaanii. Amma warri Affaar immoo akkas godhumoo godhan kan jedhamu haaf paartiin mootummaa kanaan lolaatuma jiru warra mootummaa deeggaranii jiru. Karaa sana isaan qabatee eenyu gochuu lammaffaaf karaa miillee sana yoo cufus kan jedhuuni ikoonomiin biyya sanaa guddinaan wanti tokko kan galu karaa sana waan ta'eef akka waan kokkee qabameetti waan ilaaluu fi sanas eenyu ta'uu danda'a. Isa karaa Finfinnee kana gaammaanni ammas lola kana akka hin deebifne akka hin dhaabne hin beekanamichi. Itoo dhibbaan dhibbatti akka dhaabu beekee akkuma jette kallattiidhumaan karaa waraanni guddaan itti gaggeeffamu kana deemuu danda'a. Kunis eenyu jira. Garuu namni kun dhaabuu akka hin dandeenye. Maqaasaa sirreeffachuudhaaf dhiibbaa irratti godhamus immoo maddeeshii ofirraa gadi buusuuf aangoosaa kennee bahee dhaqee dirree keessa naanna'ee karaa waraanni guddaan hin jirre karaa eenyuutu deddeema. Karaa biraan immoo akka salphaatti yookaan hin mijate Affaar kana qabannee Oromoo daangaa Oromootti seenuu barbaadamu. Daangaa Oromoo wallootti seenanii Oromoo kana miidhaa irraan gahuudhaa fi karaa sana yookiin kunneessennaa kan jedhu abjuu qabaachuu danda'u. Ani egaa nama militarii ta'uu baadhus waan akkasiitti natti fakkaata. Malee duulannaa deemuu dirqama iddoo duulli hamaan jiru sana deemuutu irra jira kan jedhu I don't know waan akkasii jechuun hin danda'amu hin danda'amu beeku malee silaa idduma hamaan jiru sanatti kan deemuun irra ture. Karaa sanas immoo kan filateef egaa waan amma jedheef deeggarsa uummatarraa karaa sana argachuu danda'uuf xiyyaaraanis immoo naannoo sanatti akka salphaatti waraana gara sanatti harkisuun laal fakkeenyaaf abiyyi naannoo sana ilaalinaa tokko abiyyi kaayyommaan waan kana kan geessu abiyyiin waan kaasuu abiyyiin balleessuu yookaan abiyyiin immoo seeratti dhiyeessuu kan jedhu yookaan gara sanatti waraana kanas gara sanatti harkisuudha barbaades ta'a I don't know maali abjuu maali akka abjootanii deemanii hin beeku. Sanas ta'ee kanas ta'ee jijjiiramni inni fidu tokkollee. Hedduu galatoomii Jaal Daanye amma akkaataa ani hubadhetti Abiy Ahmedii bakka namni dhaqee miilan konkolaataadhaan deemu sana otoo hin taane lafa xiyyaaran yoo itti hamaan itti dhuftee xiyyaaran illee keessaa fiigee bahuu akka danda'utti lafa naannoo xiyyaarri qubatu qofa kan inni amma dirree xiyyaaraa jira. Bakkee xiyyaaraa sanarraa ka'ee fakkeenyaaf dirooniis ta'ee xiyyaarri achirraa kaasuudhaan miigii kanaa achirraa kaasee ittiin uummata rukutaa jira. Kan rukutaa jiru waraana iyyuu otoo hin taane uummata qe'ee namaa masgiida akkasumas immoo charchii garaagaraa rukutaa jira. Naannoo sanatti kontiroolii gochuuf malee baqachuuf miti. Maaliif baqachuuf yoo ta'e xiyyaarri miigiin helikopteriin iddoo fe'etti iyyuu bu'uu danda'an rakkina hin qabu. Sana jechuu kooti miti. Inni bakkee sana Samaraa kan jedhu xiyyaarri bakka itti bu'u akka baazaa godhatee waan jiruu fi sana jechuu kiyya. Ayee galatoomi. Egaa wanni guddaan inni propagaandaadhumaa fi malee kan inni gara achii sana deeme dhuguma lolee uummata kana deebisuu hin danda'u. Sababiin isaatis gama jeneraalonni isaa olitti dhugumayyuu waggaa 30 waggaa 27 muuxannoo qaban akka nagayeessitoota Afrikaa jedhamanii bakka adda addaatti ergaman baqatanii dhufanii Shawaaroobitti eega gahanii inni amma Samaraarraa kaasee wanni inni qabatu yookaan immoo biyya inni deebisu hin jiru. Gama biraatti immoo Jaal Daanye wanti yeroo baay'ee ka'u keessatti
waa'een jeequmsi guddaan kan biyya sana keessatti lolli kun ka'ee jiru walqaayitii fi raayyaan kan Amaaratii jedhu. Yoo as deebinee dubbanne immoo Finfinneen kan Itoophiyaatii jedhu. Tigraayoo amma Itoophiyaa miti. Amma loluma loojikii dhumti lola kanaayyuu warri naannoo Amaaraa keessaa bahuu qabu. Naannoon Amaaraa Itoophiyaa miti, naannoon Tigraay Itoophiyaa miti. Jaarsummaa yeroo darbee irratti nagaan haa bu'u jennaan yaada kana kaasan. Yaada kana akkamitti ilaalta? Warri sirnan naftanyaa kana leellisanii waan isaan barbaadan yoo ta'uu baate fakkeenyaaf warqiin sun kan Oromoo ta'ee warqii sana yoo barbaaduu tan dhagaadhaa siin jedhu. Warri jarri kun dhugaadha. Maaliifanii namoota baay'ee wajjiniin bakka haala jiruu baroomsaa keessattis hojii adda addaa irrattis wajjiniin argee beeka. Waanni tokko fakkeenyaaf ati hojjette Oromummaa kee amma beekutti namni sun si jaja. Gaafa Oromummaa kee baree isuma dhugaati waan manarra ga'ee beekuufi namoota baay'ee wajjiniin waan kanas mudannoon kun waan hin beekuuf. Gaafa ati Oromoo kee ta'uu beekan kun maqaa isaatti eenyu godhateeti akka waan ofii godheetti malee isa miti kan hojjetee si galee waan tokko amanuu hin barbaadan waan ofii isaaniitti fedhan waan ofii isaaniitti barbaadan kun keenya waan hunduu keenyaadha. Kanas immoo kan jechisu maanni karaa amantii kanaan naannoo hundumaa duraan egaa uummata saba lammii biyya sanaa cabsanii waan humnaan bulchaa turanii fi biyya kana nutu ijaaree biyyi kun keenya sigalee akka waan innaa tuqate mana tokko yoo ijaarte manni kun kootii jetta jechaadha. Egaa amma humnaan cabsee sirraa fudhatee kuni biyya keenya nutu ijaaree Itoophiyaan fakkeenyaaf Oromooraan jiraachuu baannaan Itoophiyaa kan jedhamu jiruu jedhu fakkeenyaaf. Jaarraa kana keessatti sammuun isaanii hin jijjiiramu. Ammoo fe'ee biyya fe'an illee yoo jiraatan Ameerikaa jiraatanii Awurooppaa jiraatanii sammuun isaanii akkasuma. Nuyi waaqatu nuu kenne bulchuu yookiin nugusummaa yookiin maal ta'uu waaqatu nuu kenne. Waan akkasii yeroo kana keessatti uummata yaadu. Fulaa homaa hin baranne haa jennu. Qotee bulaadha haa jennu waa tokko haa jennu illee sammuudhaan karaa amantiitiin amantii kana waaqatu kenne alaabaa kana waaqatu muude naasiin jedhanii namni baadiyyaa du'aa tokko keessa jirtu iyyuu in amana jechuun hin ulfaata yeroo kanatti. Garuu jarri kun barataniis biyya fe'an jiraatanii sanuma sammuun isaanii. Kanaaf amma keenyaadha wanti isaan dhaqanii irratti qubatanii bakka tokkotti fayyadamanii jiruun itti fooyya'ee eenyu ta'anii keenyaadha. Waan feesoo ta'e keenya jedhu. Egaa amma Tigraay naalolan egaa erga Tigraay isaanii wallolee eddanuu wallolanii mitiidha. Maal jedhan yoo kana akka waan waraana Afrikaa ka'aanu faana lolaa jedhee Abiyyi dubbatee ture. Haa jennu Afrikaa wallolee Awurooppaa miti yoo dhufee kan Itoophiyaadhaan lolaa jiru yookaan immoo Afrikaa miti kan Itoophiyaan lolee jiru yookiin biyya alagaa tokko miti kan dhufee lolu. Tigraay humtillee biyya mataa ishee dandeessi yoo jenna taatu biyya mataa ishee danda'e jennu Tigraay Itoophiyaadhaan oolte Afrikaan Tigraay akka Afrikaatti ilaaluu diddeeti Itoophiyaadhaan tumsitee Tigraay lolti moo Itoophiyaadhaan tumsitee Oromoo lolti moo kunis Afrikaadha. Maal jechuu isaaniiti galee waan innaa tokko namni bishaan nyaatee oomocha qabataa jedhan waan qabatu dhabe waan akkasii holola akkasii hoofu akka waan holola wanni kun kan Afrikaa ta'e. Afrikaa yoo ta'e Tigraay yoo waraante of waraanaa jirtaa jechaadha bara. Waan lammiisaa laale gaasaan kan kana yaadanii fi lammiidhum biyya sanaa lammiidhum ofii waan lolaa jiraniif lammiidhum ofii waraanaa jiranii fi ollaanis nu birmatee waan nuti waraannu waraanna. Karaa biraatiin immoo Itoophiyaan abbaa yookaan immoo akka waan Afrikaadhaa ol taate biyya Afrikaa keessa jiran caaltu wayiitti ilaalu. Gadaantummaa sana dhiisaniit olaantummaa ilaalu. Garuu Afrikoota baay'ee fudhatte karaa jiruuf jireenyaan guddinaan of fudhanne Itoophiyaa Afrikaa keessaa biyyoota meeqatu harka 10 meeqa ce'ee yoo fudhanne ilaalle biyyoota baay'ee lakkaa'uu dandeenya. Karaa jiruuf jireenya, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa hundumaa. Sigalee jarri kun yeroo baay'ee maal jechaa nuti iyyuu Afrikaa miti jechaa turan. Nuti gurraacha jechaa miti turan. Amma viidiyoo naanna'aa ture sana duwwaa itoo hin taane bakka garaagaraatti biyya alaa kanarratti dhufanii ani mataa kootiin namoota baay'ee argeera. Afrikaa irraa ijoollee dhufan mana barumsaa yuunivarsiitii garaagaraa keessatti warra dhufanii biyya fakkeenyaaf iddoonatti baradhetti. Afrikaa kuni garbaa siin jedhu galee akka Afrikaan garbaa nuti atoo Afrikaa miti
Sigalee akka waan adii biratti isaan akka waan guddaatti ilaalu. Adii bira dhaqe ati gurraachuma. Gurraacha Ameerikaas ta'e gurraachuma, gurraacha Afrikaa ta'es gurraachuma. Sigalee sammuun isaanii waan akkasii waan yaaduuf jarreen kuni rakkina qabu. Rakkina guddaa kun dhibee guddaadha. Dhibee isaan keessaa fayyuu hin dandeenye. Kanaafi Tigraay akka waan biyya Itoophiyaa sana keessa hin jirre akkasumas immoo akka waan Afrikaa keessa hin jirre Afrikaan alatti yookiin Asia yookaan bakka biraa irraa dhuftee Itoophiyaan lolaa jirtutti Afrikaan kottu nu faana lolli kun keenya. Maatii kee keessatti fakkeenya mucaa tokkoof ijoolleen wal lolte inni tokko lolli kun keenya kottaa lolaa jedhee isa tokkotti waamuu jechaadha barre kun waan nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuudhaaf jarreen kuni dura dubbanii booda yaadu natti fakkaata. Waan dubbatan sana edda dubbataniiyyuu booda yaadu malee duratti yaadanii konsekwensiin yookaan immoo itti bahiinsi jecha kanaa yookiin gocha keenyaa kun maal fida bu'aansaa maali kan jedhu ilaalee callisaniituma waanumatti fakkaate dubbatu. Yeroo garaagaraatti inni arginu fakkeenyaaf qaamuma mootummaa sanaa bulchiisuma isa jiraatanii inni tokko gad ba'ee waan tokko jedha inni tokko immoo faallaa dubbata inni tokko sadaffaa dubbata waan dubbatan iyyuu waliin qabatu. Abbuma argitu waan itti fakkaate dubbata waan mootummaa ilaallatu silaa qaamni kana ilaallatu irratti mari'atee waan irratti walii galame duwwaadha kan karaa dubbi himaa yookaan karaa tokko akka dhuunfaatti dhiyaate immoo ilaalcha mataatti duwwaa dubbachuu danda'a. Isaan kun garuu akka mootummaatti dubbatu. Dhuunfaan isaa dubbatan malee akka mootummaatti waan dubbataniif faallaadha deemaa jiru. Walqaa'itti maal amma fakkeenyaaf bakka eenyu sana seeraanuu eenyu ta'uu danda'a. Uummatatu lafa sanarra jira. Lafti sun barahaa yookaan maal jedhama gammoojjii ta'uu danda'a. Uumaa biqilchuu dhiisuu danda'a yookiin baduu danda'a. Uummata sana murteessaan lafa sanarra kan jiru. Uummanni sun immoo fedhiinsaa maali? Uummanni sun uummata dhalootaan Tigraay immoo warra nafxanyaata aagaa immoo qimaanti. Okay, aagaa qimaanti isaa ta'anii yookaan immoo agaaruu isaa ta'anii eenyu wajjin jiraachuu barbaadu? Tigraay wajjin immoo kutaa Amaaraa wajjin immoo Oromoo wajjin immoo eenyu wajjin fedhiin uummata kanaa ilaalamuu qaba. Uummanni kun maal barbaada? Eenyu wajjin kutaa kam keessatti kana kan murteessaa malee asuma lafaa ka'ee lakkii kun eenyu ammas achi keessaa namni baay'een dubbatan afaan Tigriffaa sin dubbatu Amaariffaa sin dubbatu waan adda addaa dubbatu. Uummanni kun bal'inaan eenyuun isaanii roonni isaanii garamimmuu barbaadu riferendamii yookiin seeraan kan kaa'amuu qabu. Malee callisaniituma lafa keenya kana. Lafti maaliif bakka saliixa jedhan sanaa itti oomishan baay'inaan naannoo irratti lolli ka'aa jiru suni saliixa oomishanii warra itti fayyadaman warri dinagdee irraa argatanii ittiin sooroman kuni lafa sana barbaadu namaa miti. Itoo nama barbaadanii lubbuun nama tokkootu gatii guddaatti ilaalamuu qabaa jiru. Nama gatii namaa kennuu dhiisaniiti gatii lafaaf kennaa jiru siigalee. Irra jiraachuu baate lafti sun wanti nama fayyadu hin jiru. Namni itti hin jiraanne lafa sana maaltu irra jiraachuu danda'a yookiin bineensa yookiin waraati. Kanaafuu jarreen akkasitti yaadu sammuun isaanii ammuun fe'e baratan ammuun fe'e iddoo fe'e biyyuu mudate keessa waggaa 100 jiraatanii jijjiirama hin qaban. Uummata amantii akka nama ajaa'iba maqaa amantiitiin yakka baay'ee hojjechaa jiran. Muwaartii adda addaa hojjechaa jiran. Waan adda addaa hojjeta kun baay'ee namatti ulfaata waan na dubbattu rabumte saanaa sirreessu jedhu. Galatoomi Jaal Daanye mee waan ati qabxii ati kaaste keessa lolli kun keenya koottaa nu lolaadhaa yookaan immoo koottaa waliin lollaa kan jedhu kana gubbaarratti yoo akkanatti ilaalu siyaasadhaan waan injifatame fakkaatanii yeroo namuma isaaniitti irratti biyyuma isaaniitti irratti sabuma isaanii irratti xiyyaara kaasanii warri gurraacha Afrikaa koottaa nu dirmadha yeroo jedhanii mootummaan kun siyaasan waan kufee akkasumatti practically lafarrattis immoo waan kufee jiru fakkaatu waamichuma isaanii kuniyyuu dippiloomaasii jabeessamoo dippiloomaasii isaanii kuffise yaadda. Gabaabsitiin deebise. Laale kun duraan dakufanii turan jarri kun dakufanii dippiloomaasiinis ta'e siyaasaanis dinagdeenis kufanii bubbulaniiru. Jarri si'ee lubbuunumti jirtiif maal xiixxee akka jedhan sana xiixaa jiruudhaaf malee iyyuu mee biyyuma Afrikaa keessaa nam biyyi tokko akka biyyaatti biyya kana ilaalaa jiru kamiin fakkeenyaaf. As a diplomatically biyya qonnaa dhattee mootummaan tokko bulchaan biyya tokko inni kunis egaa waan nageenyu ta'ee fi diplomatically akkam jedhu nagaadhaan haafaan dippilomaatii wajjin haasa'uu danda'a. Garuu itti amanu moo ittiin amanan deeggarsa akkamitti argatan fakkeenyaaf karuma filannoo illee olaallee warra dhaqanii kadhatee filannoon dura olii gaddeemee kadhatee koottaa maaloo na argama
biyyi na dhufee na ilaaluu didee dhibbi dhufee eenyu ta'uu didee jedhee akka cidha wayii akka waan nugusa wayii eenyu godhaniitti filatama piraayimeri ministeriidha. Filannoon tokko paartii tokkotu darbee paartiin sun immoo nama bakka buusaa achi keessaa achi ka'aa malee waan akkasitti nama godhu hin jedhu. Namichi si galee shawoodha jaalatu. Isa jibbeesi koottumee achumatti argame jedha. Namni achitti argame kan achitti argame hunduu nama kana jaalatee nama kana deeggareeti jechuun hin danda'amu. Inni kaani karaa hojiitiin dirqama yoo dhaquu baatee galmaa'ee karaa mana barumsaatti bilisuun hojii hojjetu hunduu galmaa'ee dhaqa yoo dhaquu baatee maaf hin dhandhee rakkootutti dhufa. Dirqii karaa meeqatu jira si galee kallattii adda addaatiin dirqisiisanii bakka sanatti argamsiisaa jiru. Kanaafuu dippiloomaasii biyya alaa akkuma argaa jiru kanatti mee imbaasii meeqa cufte Itoophiyaan biyya alaa keessaa kan qabdu. Dinagdeedha jedhu gara 30 cufte dinagdeedhaan cufna dinagdeen sun iyyuu maalitti kufe gaa? Dinagdeen waan haala dippiloomaasii fi biyya keessatti tasgabbii waan hin jiraanneef mirga dhala namaa dhiitaa waan jiraniif gaafii sabaaf sablammiin gaafatu seeraan taa'anii akka seerri ajajutti deebisuu diduurraan fedhii ofii barbaadan duwwaa humnaan namarratti fe'uu duwwaa irratti waan hundaa'aniif gaazexeessonni NGO'n garaagaraa akkasumas immoo imbaasiin garaagaraa biyya sana keessa jiraata. Biyya sana keessa naa jiraattu karaa isoo ta'e biyyi kun akkamitti jirti? Karaa dhala namaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii biyya qunnamtiin ishiin qabdu maali? Sadarkaa maalirra kan jettu tokko tokkoon beeku jirra. Kana egaa kana waan beekanii kun hunduu egaa biyya sanarraa naa gaafa cuftu dinagdee dhabuurraani gara karaa teknooloojii karaa onlaayinii yoo ta'e hunduu cufatee Ameerikaa caala kan onlaayinii qabdaa yookiin Awurooppaa caala onlaayinii teknooloojii diijitaal teknooloojii qabdaa isaan maaf hojjechuu hin dandeenye akkasitti maaliif biyya alaatti ambaasaaddara isaanii yookaan ergamaa isaanii erganii hojjechiisu. Itoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa kamitti argamteetti mana ishii teessee dippiloomaasiin kana hojjechuu danda'amti. Qaamaanoodhaatti wajjin haasoftee karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasiitiin biyya tokko wajjiniin waliigaluu hin dandeenye qilleensa irratti wanta wal dandeessee waliigaltu hin jiru. Isaan egaa maanni waan eenyutti ilaalanii uummata sana gaa uummanni sun si galee isaan fayyaadan ammallee uummanni biyya sana keessaa homaan beekuutti. Waan nuti itti himne malee waan biraa hin beeku jedhanii fudhatu amma sammuu isaanii. Maaliif namni wallaalaan tokko akkuma wallaalaa akkumsaatti nama ilaaluu danda'a. Hubannoon isaa anumaa gadi ana hin caalu. Sammuu ilaalu immoo jaanjessee daniin horiidhaanis bitee faayidaanis bitee of jalatti galcha kan jedhan waa yaadaniif kana. Kanaafuu dippiloomaasii biyya Awurooppaa yookiin biyya guddate biyya biraa keessattuu duwwaa otoo hin taane Afrikaa keessattuu ollaadhum keenya yoo hodhan Sudaanii fi Keeniyaa birattuu meelaadha. Dippiloomaasiin itoo biyyi kun kufuu baattee wanti sila karaan dura Itoophiyaa keessatti karaa Itoophiyaatiin xumuramaa hojjetamaa ture karaa Keeniyaatiin xumuramaa jira. Karaa Dabuub ishii Sudaan ishii reefu biyya taate sana fa'i xumuramaa jira jechaadha. Itoo biyyi kun cimoo taate karaa dinagdeetiin militarii ishii cimaa ta'uu danda'a. Biyya ani wanti na ajaa'ibu waan guddaa keessaa fakkeenyaaf militariin biyya tokko biyyum kamittuu raanne hawaasni militariidha horii hin buusu. Eenyu budjeeti yookaan immoo jedhama ramaddii waggaatti militariidhaaf kan ramadamutu jira. Teknooloojii haaraa karaa militariitti kan waraanaa kan eenyu ta'u kan hundumaa advaansi gootee kan qopheeffattee lafa keewwattee ittiin eenyu jira. Kuni militariidhaan waan itti waa nyaachisu dhabeet uummata irraa raamee sangaa fidaa horii fidaa 2,000 3,000 fidaa jedhee hawaasa irraa kun waan ajaa'ibaati. Militariin kan mootummaatu kana hundumaa kabariin gochuun isa irra jira. Garuu isaa waan saamaniif waan ijji isaanii hundaa waan saamaniif waan balleessanii fi karaa hundaanuu kufanii jiru jechaadha. Kanaafuu ugaarkeetiif karaa dippiloomaasii, karaa dinagdee, karaa hundaanuu jarri kufaniiru. Garuu qawweenumti irratti aftisu waan harka jirtu duwwaadhaaf amma dhufee inni kaan dhufee morma qabee mana sanaa yookaan immoo qe'ee sana keessa an baasuutti waan argan darbachaa jiru jechaadha. Waan harka isaanii jirtu hunduu darbachaa jiru idda kufanii turaniiru. Baay'ee galatoomii Jaal Daanye. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa newsnetwork. Warri mana teessanii gara televezyiiniitiin nu daawwattanii fi akkasumas gara sooshaal miidiyaatiin nu daawwachaa jirtan hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aadha. Sagantaan keenya itti fufeetuma jira. Mee Jaal Daanye keessattuu haalli amma deemaa jiru kuni lolli kaabarraa dhufee gara jiddugaleessa Oromiyaatti seenaa jira. Akkasumas kibbarraa dhufee gara Oromiyaa jiddugaleessatti deemaa jira. Lixarraallee akkasumas ol deemaa jira. Qisaasama kana Oromoon akkamittiin salphaa haala salphaatiin
otoo wareegamni hedduun hin baay'atiin qabeenyi otoo hin manca'in akkamittiin waan kana keessa darbuu danda'a kan jedhu irratti yaada kennu qoodi. Ayyee wanni kun salphaa miti. Waraanni tokko naannoo tokko irratti gaggeeffamu qisaasama buunamaa, qabeenyaa fi akkasumas immoo qilleensa irratti waa baay'ee rakkoo baay'ee fida. Hanga danda'ametti qisaasama xiqqaadhaan yookaan immoo badii xiqqaadhaan akkamitti injifannoon irra oolledhu tokkoffaa fi warri waraana gaggeessan kun waraanni bilisummaa Oromoo waan kana haala gaariidhaan sirrii beeku. Kanaan duras karaa hoggana olaanaa WBOtiin Jaal Gammachuu Abbooyyee dubbatee waan namoonni baay'een dhagaan natti fakkaata. Kuni egaa akkuma kanaan dura gochaa jiranii bakka garaagaraatti waraana isaanii leenjisuudhaan itoo naannoo tokkotti yookiin magaala tokko keessatti waraanni guddaan tokko gaggeeffamiin haala waan sana ittiin to'atan suni waa baay'eetu jira. Tokkoffaa fi ijaarsa lafa jaraa ijaaramee chaanaala yookaan immoo istiraakcharii mataa isaanii diriirsanii bakka hundatti bakka sabboonaan jiru bakka lafa Oromoo keessattumaa diriirsuudhaan diinni karaa ba'uuf karaa galu diinni maal qabaaf hin qabne lola humna akkamii qabaa hin qabu kan qorannoo jalatti waan gaggeessan natti fakkaata. Maaliif kun waraana dhiifnaan warrumti kaanuu waan akkasii akkuma siyaasaatti yoo ta'e waan godhamuuf bakka hundatti innaa ijaartu sochii akkamiitu naannoo sana jira. Kuufanni waraanaa meeshaa waraanni iddoo kan bakkee kam jira humna akkamii qaba akkamitti lolaa jira maal gochaa jira kan jedhu to'annoodhaan nama akkamitti saawwaa jira kan jedhu achumas immoo mootummaa keessatti namoota ofii isaanii kan waan kana deeru mataa gadi qabatee jiruuf jireenya isaa duwwaa maatii isaa akka hin beelofne akka hin daraarre jechuun mootummaa kana bira taa'ee hojii isaa hojjechuudhaan garuu garaansaa yookaan immoo fedhiinsaa kan bilisummaa ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo bira yookaan akkasumas immoo waraana sabaaf sablammii biraa akkuma Benishangul haa ta'u TDF wajjin hojjetan ni jiru. Isaan egaa mootummaa kana keessatti gadi ijaaruudhaan hundee isaanii bal'inaan diriirsuudhaan akka salphaatti hundee mootummaa kanaa jalaa kutanii kuffisuudha. Egaa waraanni kanas ta'e gaafa waraanni tokko dhufu naannoo tokkotti waraanni tokko ka'uun oolu. Inni waraanni diinaa yookaan waraanni mootummaa kan ilaalaa jiru isuma meeshaa garasii qabatee dhufu kana duwwaan naa eegu inni immoo asitti qophaa'ee isaas qabatee isaa ta'u karaa biraatiin iyyuu ta'e waan dirqama isaa kenname sana bahuudhaan waan kana humna dhabsiisaa deema. Kan ammoo argaa turre fakkeenya guddaan magaala kamitti kan ta'e yoo argine inni humni mootummaa magaala kamisee jidduutti galee magaala sana keessaa hin baanu jedhee waraanni WBO innaa marsee rukunna jedhu maal godhe uummanni naannoo sana akka naannoo sanatti kaaneefis waraannis akka tasgabbaa'u isaan kun immoo akka bahan uummanni gochaa ture kun hojii lafa jala hojjetamaa ture jechaadha. Itoo egaa isaan hin baanu jedhu warri TDF karaa kumbolcharraa innaa gara kanatti dhufanii waraanni karaa kanas innaa gaatti marsee jiru. Itoo qisaasama guddaan hin gaggeeffamin naannoo sana ba'an haa ta'uutii egaa sanaan booda dirooniidhaan illee bakkee tokko mootummaan kan ofii rukuteera. Haa ta'u malee sila akka isaan yaadanitti hin qisaasamne daseesoo fudhannee akkuma argaa turre magaala jidduu fa'aa dhaabaniiti qarqara magaala fa'aadhaanitti marfii yookaan waa tokko gara diinaatti dhukaasaa turanii kan isaan barbaadanii akka diinni immoo deebii achii kennee magaala sanaa meeshaadhaan rukutee balleessu kana yaadaa jiru. Kana egaa WBOnis immoo kana sirriitti jala muree waan beekuuf waan akkasii bakkee akkasiittis of eeggannoo akkasii gochaa jira. Magaalota keessa jiranitti yoo dhaqanii rukutan bakka diinni jiru sana duwwaa kaampii diinni qabu yookaan immoo mooraa isaan keessa jiraatan sana duwwaa rukutanii keessaa bahu yookaan immoo namoota barbaadan bakka barbaadan sanatti dhaqanii nama barbaadan sana keessaa piik godhanii fuuchuu yookaan immoo rukutanii yookaan immoo waa tokko godhanii achii bahuudha. Innaa immoo qulqullisaa dhufan egaa akkuma argaa jirre magaalaa to'atan keessatti uummanni akka ofiin bulchu waan akkasii gochaa jiru. Kanaafuu qisaasamni kun itoo dhufiin kana gochuuf hojii waraanni hojjetu keessaa sanagaa istiraategii isaanii dura ijaarratee lafaa qabu wajjiniin adeemsa sanaa. Inni biraa immoo hawaasni naannoo sana keessa jiru hanga danda'ametti waraanni mootummaa naannoo sana keessatti akka waraana hin gaggeessine dhiibbaa karaa hundaan irratti gochuu. Salphaa miti kuni hawaasni nama meeshaa baatee deemu nama mootummaa nama waan keenya jecha keenya didee iddoo feetetti rukutu akka feete godhi kan jedhu argaa turre. Akkasinnaa jedhan dhaga'ullee baannus gocha isaanii irraa sanuma argaa jirra. Kana waan ta'eef amma danda'ametti kaattoo yookaan immoo infoormeeshinii waraanaaf
waraana ofiitiif kennaa. Diina immoo odeeffannoo hin taane dabarsaa wal jala darbu gochuu waa baay'ee hojjechuu danda'a. Of ijaaruu fi of ta'uu fi bilisummaa Oromoof Oromiyaatii fi hawaasni naannoo waraanni itti dhiyaataa jiru sun of qopheessuu. Kun kan inni jiru akka qisaasamna akka lubbuun namaa baay'een naannoo sanatti hin bannee fi dinagdeenis akka hin mancaane kana gochuu danda'a. Kanaafuu walta'iinsi waliin hojjechuu, wal simachuu waraanaa fi hawaasaa baay'ee murteessaadha akka badiin guddaan naannoo sanatti hin qaqqabne. Waraana ta'ee immoo waan tokko baduun isaan oolu garuu xiqqeessuu amma danda'ametti gadi xiqqeessuu rakkoo naannoo sanatti dhalatu yookaan hin qabeenyas lubbuu namaas kan ta'u xiqqeessuu irratti hawaasni keenya yeroo hundumaa waraana kana wajjin hamma danda'ametti awarenessii guddaa qabaachuutu irra jira. Waraana kana wajjiniin tokko ta'ee hojjechuutu irra jira. Kuni balaa gadi xinneessa jedhanii yaada. Hedduu galatoomi Daanye wanti nama sirraa hubadhee lola amma deemaa jiru kana keessatti lubbuu namaafis qabeenya uummataafis nagaa biyyattiitiifis namni shoora olaanaa taphachuu danda'u uummata. Uummanni kuni bifa qaroomeenii waraana kana waliin dhaabbatee sirna nama nyaataa kana akka salphaatti ofirraa buusuu danda'a kan jedhu yooni dogoggoruu baadheef. Yaa hedduu galatoomi. Egaa wanti amma deemaa jiru kuni uummanni keenyas kana sirriitti hubata jennee yaadna. Wanni nutis waan kana irraa mari'achaa jirruuf uummanni keenya kan hin dhageenye akka dhaga'uu fi baay'ee murteessaa fi barbaachisaa dheedheetti nama. Haala amma daasporanii nyaata hin hojjetin nyaachuuf immoo kursii yookaan immoo marcuma harkifachaa jiru kana keessatti dubbiin kun akka bara 2018 Oromoon gamaaf gamas dhaabbatee tiim lammaa Abiyyi malee namni biyya bulchuu danda'u hin jiru waan jedhamu san fakkaata. Kan akkamitti ilaalta? Naanna'ee dhufa waan akkasii bara 2018tti dura kan argaa turre waanuma akkasiiti. Injifannoonni uummanni Oromoo lolee yookaan immoo qabsaa'ee gara injifannootti dhufe injifannoo sana harkaa fudhachuudhaaf kan tarree galee dhaabbatu baay'eedha. Afaan mi'aawuudhaan waan uummanni sun dhaga'u dubbachuudhaan dhaalennaa tokko waan namni dhaga'u yoo beekuus irra jira waan namni dhaga'u sana dhaga'ee itti gammadu sana dhuftee dubbatteeti hawaasa sana yookaan uummata sana of jalatti galchitee akka uummanni si faana ka'u akkasii goota. Kuni rakkoo guddaadha. Garuu gochaan bakka sana hin jirtu. Kaayyoon kee kan biraati si galee kan tureessanuma biyya alaa kanatti inni kaanii dafee paartii nama shaniinis kan of ijaareen jira bar. Paartii ta'anii maal ta'anii paartii 15 ta'anii abaa'oo keessaa ba'anii kan of ijaaranii eenyuun sun dhufee shaanxaa isaanii qabatanii namni 20 namni 10 dhufee isaan simachaa ture argaa turre. Akkasumas immoo aktiivistota yookaan beektota warri jedhanis hunda isaanii miti egaa hunda isaanii miti. Namoonni tokko of qopheessanii aangoo qabachuudhaaf qophaa'anii jirantu jira jechaadha. Waanuma egaa maal fide hubachuu dhabuun innaa sana namoota muraasa kan maal jedhu xuwwee jijjiiruun ittoo mi'eessuu kan jedhantu tokko jira. Amma yoo fudhanne lammaas haa ta'u Abiyyis haa ta'u mootummaa garboonfataa kana wajjin waggaa 27 guutuu biyya sana dhiiga boochisaa dhiiga keessaa xuuxaa dararaa kan turan isaan. Gochaa turanii achi keessaa maqaa nama tokko Oromoo tokko duwwaas buusanii istiraatejikaalii isaan kan barbaadan yeroo sanatti maanni at least lubbuu keenya illee baasuudhaa fi nama Oromoo tokko maqaa Oromoo tokko yoo achi keenye Oromoon nurraa tasgabbaa kan jedhuuni jarri kun maqaa isaa fidanii achi kaa'an. Haa ta'uuti Oromoon keenya immoo kana garbee ilma abbaa gadaa bare anoon dhufee ilma abbaa gadaa abbaan koo abbaa gadaa miti bar ilma abbaa gadaa gadaanii siistama abbaan gadaa immoo waan nama sana qajeelchu ani ilma isaa miti abbaan koo sana qajeelchee jiru ilma abbaa gadaa dheena waamuun irra jiru akkuma Oromoo tokko anis Oromoo tokko kanaafuu gochaan koo garaan duraan godhe maaliin biyya sanaa buuse eenyuun ittaappiin hin jiru biyya sanaa keessatti yookiin aangoo garaagaraa irratti sadarkaa garaagaraatti dirqama garaagaraa keessatti maaliin ba'aa ture. Jabinni koo maalirra ture laafinni koo maal saba kootiif immoo maaliin gochaa ture sanaan dura kan jedhu baakgiraawundii koo ilaalamuu qaba bakka tokko na kaa'uuf.
akka sanaagaa namichi kun kaani haa kaan mallee warri waan sun immoo ofitti fudhatu suni namichi kun waggaa 27 nu ajjeesaa nu hidhaa nu eenyu sanaa gurra ta'ee sikuriitii biyya sanaa ta'ee kan uummata Oromoo lafarraa hiisisaa ajjeesisaa biyyaa godaansisaa ture namoota kana akkamitti namoonni kun innaa aangootti kennamee jedhee yaaduu fi lakki kun nuun ta'u jedhee mariif gadi taa'utu irra ture. Kanarratti daddafanii haa keenyaaf soo ta'a jedhanii yoo bilisoomne jettan mukukkula fudhaa barbaada yoo maal ta'a jedhan jechoota dubbachuu amma hin barbaanne waa baay'eetu jira. Gaafa bilisoomne wanti dubbatan baay'ee jira. Hamma waan dubbattu itoo beektu itoo waan argite dhiisanii bira bu'uun tokko tokko gaariidha. Rakkoo akkasii dhalachaa ture jechaadha. Egaa bu'aan isaa maal argine? Bu'aa isaa kunoo waggaa 3 kana keessatti kan waggaa 27 harka meeqa dabilii rakkoo argaa ture dhalli Oromoo. Dhalli Oromoo akka saree akka bineensaa bakka hundamatti rasaasaan reebame akka allaattii qilleensa irratti rasaasaa warri adamsu kun adamsee reebuutti ilmoo Oromoo akka adamsoo akka ilaamaatti tireeningii godhaniitti fakkeessa yennaa tokko tokko naa laaltu see galee. Hidhanii immoo seera jala kan to'atame gadi baasanii ajjeesuu. Kana waggaa sanan kana keessatti bu'aan innaa sana warri of ijaaree mootummaa keenyaa soomne jedhanii dubbatan bu'aan nuti argine kana jechaadha. Hoogganoonni immoo adda bilisummaa Oromoo kaafaa'uu akka jiratti hoogganoota duwwaa ta'uu hin taane miseensonnii fi deeggarsoonni innumtillee nagaadhaan qalbiin isaallee saba qabu kana biraa jiraatu malee keessatti involve goone parsipeetii tokkoyyuu achi keessaa kan hin qabnellee waan sirna kan waa ofitti fudhatee abiyyi koo hin jenneef waan irra gahaa ture argineerra jechaadha. Ammas egaa ituma sana jiru rakkoon sun itoo jiru diyaasporaa kana keessatti wanta madda samoona kana argaa jirru jaarmiyaa 10 meeqatu ijaaramaa jira. Baatii 6 kana keessatti waraanni cimaa dhufee asiin TDF'n dhufee TDF'n dhufee rakkoon hin jiru mootummaan kun hin jigaa asiin OLF dhufee Oolaan dhufee mootummaan kun gaafa jigee nuti of qophoofnee dhandheeti asiin karaa Ameerikaa dhandhee sinaatara waan adda addaatti wal qunnamnee haasofnee taanee isaan yookaan inni delegeetii yookaan immoo waa tokko nu godhuu nu deeggaruu aangoo argannaa yookaan immoo maqaatti argannaa isaantu kana godhe jedhu kan jedhuuni idda waanni tokko nyaachi idda qophaa'ee nyaachi qophoofne nyaachi toon qophaa'een akka kursii fudhatanii fudhu dhugaadha kun si galee. Nyaacha hojjechuu irratti gargaara. Maateriyaaliin nyaacha sanaa hojjetamullee akka qopheessu wanta itti gargaarte jiru yookiin keessumummaa miti kan dhufte kan affeeramtu si qabsoo kana waliin kan Oromooti. Qabsoo kana keessatti hirmaannaan ati goote bu'aan ati fidde mami yoo bu'aan illee ati fidde bu'aa sana ofii keetiif barbaadda moo saba keetiif barbaadda. Da saba keetiif ta'e immoo bakka of kaa'uun sirra hin jiru. Waan sirraa eegamu Oromummaa kee duwwaadhaani waan ala Oromoo irraa eegamu gochuutu sirra jira malee kursii butattee waan ofii keetii hin hojjenne waan keessatti hin hirmaanne even illee hirmaatte abbaan dadhabee laafee koottu nyaadhu ammasiin hin jennetti ammasiin affeerretti ofuma keessatti kursii butattee jala taa'u kuni baay'ee nama saalfachiisaa baay'ee namatti dhaga'ama. Wanta margaa jiru inni kanaan dura illee irraa dubbanneera waa'ee hirmaappii fudhannee akka yaadaatti yaada eenyumtuu itoo akkas ta'e jedhee yaada dhiyeessuu hin danda'a. Eenyuuf dhiyeessitu warra qabsoo gaggeessaa jiru kanarratti warra adda durummaadhaan qabsoo gaggeessaa jirutti. Jaarmiyaatu jira, jaarmaa adda bilisummaa of kaa'uutu jira. Jaarmiyaa kanaaf yaada kana dhiyeessuu dandeessa. Bakkee tokko tokkotti biyya tokko tokkotti kan argite fakkeenyaaf waan tokko biyyi guddina biyya tokkootiif istiraatejii biyya tokkootiif qaamni yookaan orgaanaayizeshinii of danda'ee yaada think tank warra wanti jedhamu addunyaa irratti kan beekamu hin jira wanta akkasii wanta orgaanaayizeshinii akkasii hin jiru. Piroojeektii adda addaa baasuudhaan yaada adda addaa burqisiisuudhaan roodmaappii argachuudhaan jaarmiyaalee kanaaf yookiin mootummaa sanaaf dhiyeessuun mootummaan suni qaama laallatu irratti mari'atee kun nu barbaacha kun har'aa fi kun boruuf ta'a kun immoo waggaa dhuftuuf ta'a kun immoo waggaa 10 booddee waan ta'u yookaan immoo kun hin barbaachisu jedhee irratti mari'atee kan qopheessu warra qabsoo sana gaggeessu yookaan warra biyya sana gara fuulduraatti ofitti fudhatee rakkoo dhufus waan hundumaaf eenyu ta'u. Nuti rakkoo sana keessatti rakkoo hin arginu yookiin hin hirmaannu jechaa miti. Garuu nuti of akka eenyu tokkotti anatu kana godhee kanaan deemuu qabnaa kan jettee kaa'uun sirra hin jiru. Yaanni keenya kana yoo sinii ta'e itti fayyadamaa ilaalchi keenya ilaalcha gaarii jettee dhiyeessuu dandeessa roodmaappii kana. Inni kaan immoo jaarmiyaa isa roodmaappii duwwaa ta'uu hin taane amma jaarmiyaa 3-4 kan amma ariifataa eenyu jiran hin jiru. Warri kaanis jiru kan amma of ijaaraa jiranii akkasumallee waan haaraa tokko immoo dhaga'ee ture ammas jaarmiyaan tokko of ijaarreedhaan egeree Oromiyaa immoo kan jedhu wanta miidiyaa tokko irratti argee egeree Oromiyaa jedhanii jaarmiyaa akka eenyutti ijaarraa jedhan waan akkasiis hin jira.
jirraallee kan jedhu jirraan kunillee deeggarsaa kun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akkuma maccaaf tuulamaa akkuma waan kaanii saba rakkateef uummata rakkateef eenyu kanaa fi waan gargaarsaatiin waan aangoo yookiin waan tokko irratti waan ijaarame miti. Warri Oromoo Kongeessi kan jedhu isaan already akka chaartara ta'anii siruma mootummaa akka mootummaa wayiitti akka waan eenyu wayiitti kan ijaaramanii kunis hin jira. Ijaaramuun gaariidha. Dhufanii ijaaramuun maaliif kun hunduu iddoo warrum kaleessa wal faana turetu warrum waan tokko waliin eegale iddoo 4-5 bahee immoo amma ijaaramaa jira. Akkuma baa'oo keessaa seenaa abaa'oo dhuma arginu amma abaa'oo keessaa dhuma irratti gara jaarmii qatu abaa'oo tokkoo bee abaa'oo qaama ce'umsaa ODF jinni jaankaa maal jedhanii ba'an. Ammas immoo wal faana ture walum faana akka aktiviist hojjetaa turetu World maali jedhanii as ba'u. Kun maaliif barbaachise? Sabni kun kabar Oromoon maal jechaa jira? Tokkummaa abaa'oof kaafaa odoo maal jechaa turan biyyatti. Tokko ta'aa koottaa lama taatanii itti dhufiinaa yoo lama taatanii dhuftanii isin fudhannu jedhanii miti. Ati immoo biyya alaa teessee qabsoo keessatti adda durummaadhaan kan wanta ati gochaa jirtu waan hin jirreef iddoo 10tti babbaatee maa ijaaramta biyya keessaa uummanni tokko ta'aati jedhee dhufe. Maaliif jaarmiyaaleen kun wal faana taanee warri biyya alaa kun inni deeggarsaa akka deeggarsaatti iddoo tokkotti kan deeggarsa kan buqqa'ee mana barumsaa karaa hafee kan maalii gargaarsaaf kan ta'e haala tokko iddoo tokkotti. Inni immoo karaa siyaasaa hojjetu haala tokko iddoo tokkotti. Kunaaf ta'uu dide. Maaliif immoo adda bilisummaa Oromoo jalatti biyya alaa caasaan isaan jira. Isa jalatti isaan karaa isaan koottaa waliin hojjannaa jedhee waliin hojjechuu dadhaban. Kun hundumtuu maal agarsiisaa? Hundumtuu of agarsiisuu, hundumtuu anatu waa tokko godhee jedhee as ba'u. Background isaan naa laalte immoo namni sun kaleessa maal ture? Kun innaa jennu kan kaleessa gadhee ture har'a hin fooyya'u jechaa miti. Kaleessa itti fakkaatee waan hin taane hojjechuu danda'a. Har'a dhiifama gaafatee wanta narra hojjetu bu'aa saba sanaa buuse kuni fudhatamaadhaan ilaalama. Garuu kaleessa akkas dheengadda tokko kaleessa immoo waan biraa ture har'a immoo waan biraa ta'e kana keessaa shakkiin hin jira jecha. Namni kun maal barbaada? Hundumaa kan fakkaatu kun jedhu waan akkasii waan jiruu fi warri diyaasporaa kun amma danda'ametti wanti isaan irraa godhamuu danda'u. Akka nama tokko biyya alaa annaan jiraadhani sabni koo akka bilisoomee harmeen Oromoo dhalli Oromoo akka hin boonye abbaan Oromoo akka qeesaa irraan godaan akka qeesaa irraan buqqaan akka jiruunsaa kaleessa irraa har'a fooyya'u. Kaleessa yoo daabboo tokkitti nyaatee jiraate har'a immoo si'a 3 ganama daabboo nyaatee guyyaa laaqana nyaatee galgala irbaata nyaatee jiruunsaa uffannaansaa afyaansaa qabeenyi isaa ol akka guddatu sana duwwaatu na gammachiisa. Akkasitti yaaduu qaba namni ala jiraatu. Kanaaf immoo maal gochuu jedha warra qabsoo gaggeessu kana bira dhaabbatanii karaa jaarmiyaa siyaasaas warra jaarmiyaa siyaasaa yaadan qabdaati beekaadha yaada qabdu sana barreessii kenniif akkasoo ta'e wayyaa warri jaarmiyaa siyaasaa ilaalanii keessaa fudhatan warri woboonis waan isa barbaachisu achi keessaa fudhatee ilaaluu danda'a. Kaafaa'uun akkas goonee bira dhaabbachuu uummata keenya rakkate uummata keenya buqqa'e uummata keenya nyuuni gogiinsa karaa gogiinsaatiin yookaan immoo disirtiidhaan rakkachaa jiru maallaqa qabaanne maallaqa keenyaan bira dhaabbachuu yoo maallaqa qabachuu isaanii waan maallaqa sana maddisiisuu danda'u yaada dhiyeessinee warra yaada sana hojiitti hiikee maallaqa gara maallaqaa jijjiiru wajjin ta'uudhaan sana hojjechuun itoo nurra jiru nuti boruudhannee achirratti nuti roodmaappii baasee nuti akkas ta'ee maal ta'e innaa tokko as ta'anii woboodhaan achiin bahi asiin bahi karaa sana ol bahiitti lolii asitti immoo sin akkas ta'a as ta'anii fa'aa ajaju annaa ajaa'iba innaa tokko miidiyaa irratti ol ba'anii bara. Waa'ee waraanaa keessa wanta ati beektu hin jiru. Waa'ee waraanaa kan beeku warra lolaa jiru. Nama waraanaa illee yoo taate waraanni ati kaleessa turtee fi har'a adda. Har'a ati bakka kana teessee kiiloomeetira 1,000 meeqa irratti teessee asiin bahi achi bahi jechuu hin dandeessu. Daqiiqaa sekendiitti waan jijjiiramutu jira. Sana waraana saayinsii waraanaa kaleessa har'a tokko wal fakkaatu iyyuu adda ta'a. Haala qilleensa, haala biyyatti keessa jirtu, haala diina keetii fi haala adda addaatiin garaagarummaa qaba. Sana kan beeku bakka sana kan jiru, bakka sanarratti kan hojjetu. Atas teessee asiin bahi qisaasan godhini meeshaa diinarraa fudhatte achi kaawwadhu, as ol keewwadhu, ati karaa sana ol bahi, karaa sameeniitti ol bahi loli, isaan kun immoo asin as koottaa, as ta'anii tajaajila fa'aa akkasii kennu karaa miidiyaan tokko. Ani baay'ee natti dhaga'ama dhugaa rabbiitiif. Uummanni keenya maal ta'ee abaarsa wayii qabaanne jedhan tokko waan asittillee hin amanu ta'us rakkoon akkasiin jira. Kanaafuu amma danda'ametti hundi keenya warri ala jiru waan nurra eegamu dinagdee akkuma jedhe yaada qabaanne yaada kennuu fi kan itti fayyadamu isaan keessaa waan har'a isaan fayyadu har'a itti fayyadamu kan immoo boruuf ol keewwatu haala kanaan
Dinagdee immoo yoo isaan barbaachisaa. Dinagdee hin qabdaa gargaara. Hin qabdu immoo gaafa argatte gargaara. Dippiloomaasii sagalee ta'eef hiriira bahi. Walga'iitti akka ijaarama hawaasa biyya jiru keessatti hawaasa tokko ta'e wal faana ta'eeti quba kudhan taatee atis dhattee an Oromoodha atis dhattee an Oromoo namni kudhan namni tokkotti dhufee Oromoo waa tokko hime abjuu wayii fakkaata jarattu akka waan idda Oromoo taate wal faana taatee namni kudhan si'a tokko yaaduma sana walitti qindeessitee yaada burqisiiftee xalaa tokko qabattee dhufuuf xalaa kudhan baattee dhatta kana faa miti tokko taa'ee geessu. Hiriiras wal faana bahu. Kanuma wanti nuti gochuu dandeenyu waan biraa miti. Baay'ee galatoom Jaal Daanye. Mee wanti amma kaafne kuni waan hedduu baay'ee murteessaadha. Keessattuu qabsoo Oromoo namoonni kan sakaanuu danda'us kan Oromoo milkeessuu danda'us irra caalan daasporaa Oromooti. Daasporaan Oromoo biyya alaa kana keessatti dippiloomaasiidhaan akkuma atu jette hiriira bahee dinagdee maddisiisee uummata isaa kan beela'e kan dheebote kana hunda bira dhaabbachuu danda'a. Haa ta'uti jaarmiyaan amma biyya alaa kana keessatti ijaaramu kun jaarmiyaa Abiy Ahmad maaliin garaagarummaan isaa? Abiy Ahmad nan dorgomee filannoo irratti akkuma dura kaastee jirtu kan isa jaalatus kan isa jibbus namni yoo bakka sanitti argame hunduu deeggaraa kiyya jedhee akka fudhatee addunyaatti himachuu barbaaduu fi ofumaa dorgomee ofumaa akka mo'uu barbaadu. Oromoon jaarmiyaan inni qabu jaarmiyaa ABO fi KFO'dha. Warra kanarratti namoonni yaada qabaatan karaa imeelitii fi akkasumatti gara qunnamtii bilbilaatiinis ta'uu danda'a yaada qaban waan barreessanii erguu danda'u. Garuu namoonni waan kana maaliif hundumtuu fi anatu waan kana hojjete kanaan deemaa yoo jedhamu biyyi lafaa yookaan immoo biyyi tokko biyyumti nuti amma keessa jiraannu kun yaada namoota akkasitti namni hunduu sabni hundumtuu namoota baratanii qaba. Kan Oromoo kun maaliif adda ta'a kan jedhuu fi akkasumatti aktivistoonni fi namoonni tokko tokko waanuma hunda dura hooggantoota mana hidhaa jedhan irratti xiyyeeffannoo godhanii kan dubbachaa jiran yookaan immoo kan dhaamsa dabarsaa jiran miidiyaa dabalatee inni kun Oromoodhaaf furmaata. Hooggantoonni mana hidhaa kana keessa jiran yoo amma gadhiifaman kan itti gaafatamummaa isaanii namni fudhachuu danda'u jira. Yeroo ammaa kana keessatti namni duraatti kaastee jirtan mana hidhaadhaa baafamee namni ajjeefamaa jira jettee jirta. Moo walumaa galatti mootummaa kana hundeen buqqisiitu dhimmi irra furmaata jettee yaadda? Yaa fi bal'aa fi gaaffii lama wal faanatti dhiyeessanitti fakkaata. Haa ta'u hunda gadi na yaadachiifta. Dursa diyaasporaa kana keessatti waraanni naannoo Oromoon jaarmiyaa lama qaba. ABO fi KFO qaba. Isaan wajjiniin hojjechuu dhiisanii karaa kana ta'an kan jedhuu fi laali waa akka lamatti ni ilaala. Inni tokko sammuu garbame waggaa 150 olli akka Oromiyaa bal'ootti akka immoo waliigalaatti gara waggaa 400 Oromoon garboomee jira. Garbummaa kana keessatti takka Oromoon akka Oromootti bulchee hin beeku. Mataa nafxanyummaatiin bulche malee akka nafxanyaa ta'ee ilaalcha nafxanyaa fudhatee warra aangoorra turaniiru. Inni kaan garuu bitamuu yookiin buluu malee bulchee waan hin beekneef waan kana keessa waan hin turree fi ammallee waan rakkachaa jiru akkaataa sana keessaa bahuudha. Mentaalii sana keessaa bahuudha. Namni innaa si ajaje malee ofii keetii ajajjee bulchuun akka ulfaataa ta'e wayiitti fudhatee jira jechaadha. Kun maal godhaa? Of ijaaruu hin dandeessu namatu ijaara dura egaa isa isaan ijaaran ijaarsa namaa keessa dhattaa isii ijaaruu achitti dhatteeti waan sitti man dhageessee sagalee kee akka kee baaftee yookiin akka kee buuftee waan jedhan yookiin yaada qabdus waa tokko himattee deemta. Ajajamaatti turte jechaadha. Directly or indirectly ajaja jala bultee ofii keetii waan qindeessitu waan eenyuun gootu sanatti bulaa ture baay'inaan. Aangoorra turre yookiin maal ture kan jedhan sun ajaja sirna nafxanyaan ittiin bulchaa ture keessa bulu. Sirna sana kan baafate isaan. Akeeka sana yookaan immoo daangaa sana keessatti masakamaa bulte achi keessaa bahaa turtu achi keessaa yaada kee dhiyeessee lakkuun naan ta'u jettee ofii keetii dirqama ofitti fudhattee waa tokko jijjiiruu hin dandeenye. Kanaafuu ammallee rakkoon akkasii hin jira. Amma egaa tokko kana keessattis immoo waan tokko maanni innaa Oromoon ilaale innaa immoo waa tokko ajajuu ani Oromoon sana ajajuurra nafxanyaan innaa na ajajan tole jedhee mataa gadi qabadhee bula. Rakkoon asii Oromoo keessa jira. Wal sobuun barbaachisu faaktii ijaa waan argaa jiru.
Mee bakka tokkotti waan Oromoon organize godhe tokko keessatti naadhatte Oromoon achi dhaqe yookiin wal jeequu yookiin wal arrabsuu yookiin waan rakkoo akkasiitti argaa jira. Waanuma argaa waan waliin argaa jiru. Bakka namni biraa ijaare tokko naadhatte hafuura toon baafatiin dhaggeeffattee yookiin yaada kee kennattee yookiin yaada kee illee toon kennin achii baatee deemta. Kun maal agarsiisa gaa? Isa kee irratti dhuftee jeeqxa yookaan hin gadi baatee anuyyuu kana gochuu nan danda'a. Itoo nan gochuu danda'u maaliifi Boorasaan yookaan immoo Moosisaan yookaan immoo namni biraa eenyuun ajaja na bulcha. Anuu bulchuu nan danda'a jettee gadi baatee ofii keetii nama 5 nama 10 taatee immoo waa tokko jaartee immoo dhaabaye. Inni immoo kaleessas inni immoo dhufee si keessa wajjisu eekame suni qidaa kanuma yaadittiin ani soo kana gochuu nan danda'a maaliif jalatti bula dhaqee jedheet immoo ilma naannoo isaa yookiin nama tokko walitti waamee namatti dhaatu waamee waan akkasii gona immoo bukkeetti filata jechaadha. Galee itoo garuu nafxanyaan dhufee sirna tokko baasee waa tokko ta'e tole jettee achi jalatti hoogganamtaa jechaadha. Rakkoon akkasiillee ni jira. Sobuun barbaachisu faaktii argaa jiru waan argaa jiru kun maanni anuu nan danda'a maafan sana jalatti bulaan. Galee seera beekuu dandeessa namni tokko fakkeenya nama seeraa ta'aa jennu. Seera beekuun kee seera baafattee biyya tokko keessatti qobaa kee kun seera kooteettee qobaa keetiin seera ittiin jiraattu jiru. Seera biyya sanaatiin jiraatta. Profeesaras ta'ii maalis ta'ii beekumsa seeraatiin illee yoo qabaatte jechaadha. Seera sana jalatti bulta. Kanaafuu Oromoon waa tokko ijaarsa Oromoo jaarmiyaan siyaasaa Oromoo tokko jiraate jaarmiyaa sanaa keessatti kaayyoo sanatti himatamuu hin amantu. Amma tokko biyya hin ta'initti jaarmiyaadha. Jaarmiyaa sana yaadni sana fudhattee wajji deemta. Yaadni sun immoo yaadni kee adda yoo ta'e kaayyoo sanaan ala yoo ta'e immoo waan biraa ijaarachuu dandeessa. Kaayyoo sana qabaattee garuu rakkoon jiru si galee jaarmiyaan 10-20 ta'uu danda'a. Garuu kaayyoo adda addaatiin deemta. Kaayyoo tokko qabaattee garuu innaa jaarmiyaa 3-4 gootu jira kaayyuma tokko. Kun maaliif egaa walii abboomuu dhabuu sammuun kee suni dida jechaadha. Haala ittiin of jalatti organized ta'anii wal jalatti yaada tokkoon yaada sana bira har'a ati bulchaa taate waggaa muraasa booda immoo injijjiirama kun nama biraatu bulchuu danda'a. Kunis rakkoodha. Kanatu natti mul'ata. Kan biraa of agarsiisuu ni lammaffaa of agarsiisuu ebelus kana godhee ebelu beekaa keenya ebelu Oromoon immoo maanni ati dhuftee amma gadi baatee ati waan Oromoon dhaga'uu barbaadu tokko waan qulqullumaan quuqama garaa isaatii tokko dhagee oo baatee dubbatti harka sii deema. Oromoon naati waa tokko maddee ishee dogongotte si gatee deema. Dhugaadha kaa waan inni barbaadu waan inni quuqama dubbatte garuu ati sana gochuufi miti. Akka hordoftoota filattuuf dubbachaa jirta. Akka mul'attuuf ebeluu keenya beekaa keenya hayyuu keenya maal keenya akkasiin jedhaniif sana goota. Kuni rakkoo guddaadha, dhibee guddaadha. Kunis kana keessaa bahuun barbaachisaadha. Ammuun feetuyyuu beeki. Ati bakka sana jiraattee waan sana waan hin gooneef nama bakka sana jiree waan sana godhuuf yaada dhiyeesseef isatu irra furmaata ta'a. Isatu irra wal deeggaru wal utubuu ta'a. Malee as keessaa anuu gochuu hin danda'a jettee achuu taaltee ati soo baate. Anis anuu gochuu hin danda'a jedhee as utaalee hin bahee diinaaf indirectly diinaaf hojjechaa jira. Iddammoo diinaaf hojjennee saba Oromoo irratti diinummaa hojjechaa jira jechaadha. Beekaas itoo hin beekinis. Galee idda sabni sun miidhame itoo hin beekinis godhii miidhaadha kun bara. Kan immoo barbaachisu akka sabni sun miidhaa jalaa ba'uuf kana. Karaa biraatiin warra hidhamtoota yeroo baay'ee amma idda samoona kanaa kunneen jira. Kunis as keessaa waan tokko samma dubbadhe keessaa waan tokko qaba. Tokkoffaa fi warra maqaa hidhamtoota sana kanaan dura dha'uu hin barbaanne illee hamma halkanii guyyaa kan dhaane jiru. Tokkoffaaf maal akkuma jedhee of ibsisuu, of agarsiisuu, of eenyuu ta'uunis hin jira. Bakka sana bu'uu yookaan immoo imeejii isaanii ol kaasuun hin jira. Waan barbaadan sana kaayyoo barbaadan sana waan deemaniif sana bira ga'uu deeggarsa si barbaachisa. Deeggarsa sana argachuuf immoo ati waan hawaasni barbaadu sana dubbatta sii galee waan hawaasni quuqama hawaasa sanaa sana dubbatta. Hidhamtoota keenya kana kan halkanii guyyaa Jawaar Baqqalaa Raggaasaa maal jedhan kuni dhuguma isaaf yaadaniiti isaaniif yaadanii hunda isaanii miti kan yaadeef hin jira. Kan immoo ittiin laayikii amma feesbuukii irratti halkanii guyyaa Jawaar koo jechaa oola. Halkanii guyyaa sana jechuun kee fakkeenyaaf Jawaar irratti rakkoo uumamoo hin uumu jettee ibsira jira. Warri halkanii guyyaa as ba'anii wacan miidiyaa irratti wacan kunis miidhaa uumamoo hin uumu. Jaalala irratti uumamoo hin uumu.
Abdii Raggaasaa irratti uumamu hin jiru. Baqqalaa Garbaa irratti si galee waan diinni yaadniyyuu inni yaadu gochuu dandeessa si galee halkanii guyyaa waan sana naa dubbattu diinniyyuu waan yaadne akka inni yaadu haa ittiin edaa waan kana akkatti sodaachaa jirti edda ta'e maa si galee waan biraa yaachaa eenyuu yaada kennitaafii jirta diinatti illee waan gochuun sirra jiru keessaan gochuun sirra jira. Tokko kana lammaffaaf immoo laale biyya sana keessatti namni nagaa namni siyaasa keessa illee jira. Jaarsi waggaa 80 waggaa 70 jaarsi waggaa 70 baadiyyaa keessa siyaasni waan ta'e kan hin beekne ilmi kee eessa jira ilma kee ilmi ishee yookiin biyyaa bahee jiru bara ilmi keessa jira fidiyanii kan qabanii mana dhaageessan isa kaan kan rashananii warra mana hidhaa kana keessa jiru yoo mana hidhaatii gabbaafte iddoo kamitti tiksita dhufteetitti marsitee dirree keessa yookiin mana sana hawaasni 50-50 taa'ee heegamoo maal gooteet nageenya isaanii mee namoo nageenya isaanii gaafa isaan mana hidhaatii baasanii nageenya isaanii nutu gaaraantiidha jedhume nama tokko dhageessee beektaa? Eenyutu gaaraantii kennaaf nageenya isaanii gaafa mana hidhaa mana hidhaa keessa jiraachuun isaanii gaaraantii qabuu jechaa toon taane wayya achitti maaliif addunyaan akka mana hidhaa keessa jiran akka harka mootummaa jiran addunyaan hin beeka. Jarreen kun namoota akka kootii miti akka kee miti namoota beekamoodha namoota addunyaan mootummaan addunyaa garaagaraa isaan beeku. Jaarmiyaalee addunyaa keessaa akka gamtaa Afrikaa ta'uu, gamtaa Awurooppaa ta'uu, United Nations ta'uu, Ameerikaa ta'uu, European countries keessaa baay'een isaanii dippiloomaasiin garaagaraa namoota kana qaama wajjin haasaa kan turan kan argan yaada isaanii fudhachaa turan hin beeku mana hidhaa jiraachuu isaanii. Sigalee hamma mana hidhaa isaaniitti rakkoon tokkoon ga'ee lubbuu isaanii deebisuullee yoo baatan itti gaafatamummaa mootummaan kun akka qabu dhiibbaallee akka addunyaa irratti godhu beekamaadha. Yoo mana hidhaatii baasan mootummaan kun qulqulluudha itti bara. Qulqullee barka. Gallakkiseen naan booda ofuma isaatii dhaqee yoo ajjeese mootummaatu ajjeese eenyutu ajjeese jettaan eenyuun gaafatta. Mee Hacaaluu ajjeesanii eenyuun gaafattan. Eenyu gaafate. Hacaaluu dirreetti Jileelee Saafaatti ajjeesiti. Dirreetti ajjeefamuu isaatiin nama meeqatu ittiin dhume lubbuu meeqatu itti darbe garuu Hacaaluu deebisanii Hacaaluu deebisuu dhabuu duwwaa itoo hin taane immoo namni Hacaaluu yakka Hacaaluu irratti hojjete. Jecha Hacaaluu irratti raawwate lubbuun isaa namni sun beekame mana eenyutti dhiyaate hin dhiyaanne. Egaa amma Jawaar, Baqqalaa, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa warri kaan hundi isaanii mana keessaa jaartee Battee Raggaasaa namoota baay'ee kennasaa hundi isaanii mana keessaa hoo gadi baasanii nafxanyaan isaan ajjeesuu barbaadu keessumaayyuu Oromiyaa keessatti amma hidhatanii iddoo hundatti hidhatanii jiru jarreen kun. Meeshaa mootummaan hidhachiisee jira. Bakka fedhanittoo namoota jara kana nu jalaa ajjeesan eenyutu isaan tiksa. Okey, koottuu gadi baasii jettaan fakkeenyaaf hawaasaan. Hawaasni dhufee mana hidhaa sana dirreettuu si ajjeese nan dhufee mana sana cabseen baasa yoo jette kun immaa isaaniif tole bare mana seeraan ala dhuftee mana mootummaa cabse jedhe bakka jirtu 150 si ajjeese eenyu ittiin gaafatta. Lubbuu amma sana eenyuun gaafatta. Tokko kana lammaffaaf immoo dhufanii mana tokkotti abbaan fedhe nafxanyaan yoo itti marsitee nama 50 ajjeeftee yoo deemte bakka isaan jiranitti yookiin nan eega jettee namni 50 noo dhufe. Okey. Isaanillee lubbuu isaanii rabbi fidiin isaanillee yoo baraaramanii nama meeqa fixxee deemti jarri kun. Seerri Oromoof hin hojjetu jara isaan sana abbaa fe'e waan fe'an yakka fe'e namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru. Abbaa kanaa namni jedhuun hin jiru. Kanaafuu bineensatti si galee amma sile oolaa tokko ifamallee oolaadhaan wal fakkeessuu fi oolaa mooraa keessa jirtu bineensi bineensi nyaachuuf naanna'a. Garuu dallaa keessa jirti bineensi sun hin nyaatu si galee yookiin saroonni kanas itti dutanii eenyu ta'an hin jiru. Saroonni sun cabsee dhufe waraabessa sana dhoowwuu baatanis amma ta'etti namni illee birmachuu fi danda'an naatti dutan. Garuu oota sana yaaftee yoo gallakkifte bineensota baay'eedhaaf gallakkifte iddoo argette ari'ee qabee nyaataa maal gooteetti tiksite iddoo kamtu karaa kan baay'attee eenyu goota. Sigalee kanaafuun jedha jarri kun ittumaan maqaa isaaniitiin daldalachuu inni karaa yuutuubii daldalatu yuutuubii inni immoo maqaa isaa guddisuu barbaadu maqaa isaa kana gochaa jiru malee dhuguma jara kana itoo yaadanii hanga danda'ametti karaa isaan to'attu baay'eetu jira. Namoonni yeroon dhaqanii guyyaan namni ramadee dhaqee akka nyaacha geessuudhaan maal jechuudhaan to'achuu hin danda'a. Jiru moo hin jiran jettee mana hidhaa sana keessatti si galee
Mana hidhaa keessaa ta'an jechaa garuu achi bahuun isaanii riskii mana hidhaa jiran caala riskii isa ala jirantu caala. Firii ta'e hin qabnu Oromiyaan bilisa hin baane bakka bilisa ta'e tokko geessitee keessee rakkoo hin qabu. Fakkeenyaaf Gidaamii yoo dhaqanii homaa hin ta'an. Gidaamii keessatti achi hin dandeessee geessee jechaadhaa jennu bilisa ba'eera. Sigalee bakka baay'ee garuu Oromoon mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa isaatu guddaadha malee Oromoo hundi mana hidhaa keessa jira. Isaan iddoo xinnoo jira. Iddoo xinnoo sanatti mul'atu. Iddoo mul'atan sanatti to'annoon hin jira jechaadha. Kanaafuu ittumaan maqaa argachuu, ittumaan karoora isaanii yookiin kaayyoo isaanii bitaa deeman sana barbaadachuu fi warri immoo feesbuuk irraa laayikii ittiin argachuu amnaa tokko irriteetii nama godha halkanii guyyaa waan sana naannoo godhanii kanaafuu itumachitti amma bilisoomnutti eenyu ta'e riskii achitu irra xiqqaadha jedheetanii yaada karaa kiyyaan. Hedduu galatoomii Jaal Daanye egaa wanni kun ifa galaadha. Uummanni keenya akkuma atu jettee rakkoo guddaanii namoonni yuutuubii guddifachuu fi maqaa horachuu barbaadantu waan kanaan irra caalaa ogummaa yookaan immoo xiinxala gahaa otoo hin qabaatin inni kaan immoo garmu qulqulluusaa akka dubbachaa jiru kan argaa jirru garuu tarsiimoo fi seera eeggatee deemuu qabaa kan jedhu irratti kun baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya dhimma kana yeroo haasa'u maal jedhanii mammaaksa tokkotu jira nama beekaa rafee ka'iin hin kaasuu jedhan. Kanaaf yakka ofii keenyarraa akka ofirratti hin hojjenne uummata naftanyaa kanaaf akka karaa hin banne kuni baay'ee murteessaadha barbaachisaadha. Kanaaf kanarraa of eeggachuun nu barbaachisa jedheetii yaada. Kanaaf hedduu galatoomii dhaamsa daqiiqaa tokko hin geenye yoo ka qabaatu taate itti fufiitii dhaamsa kee kennadhu asuma irratti goolabnaa sa'aatiin nu daangessa waan ta'eef. Baay'ee gaariidha dhaamsi nan qabu tokkoffaa fi warri nuti diyaasparaan biyya alaa teenye waan gochuun nurra jiru waan beekamaa sadan arfan sana gochuu dinagdeen waraana bilisummaa bira dhaabbachuu yommuu sana caala horii argannes warra uummata keenya beela'e rakkoon irra ga'ee kan karaa Boranaa akkasumas immoo Baalee akkasumas immoo Walloos rakkoo guddaa keessa jiru. Isaanis yoo danda'ame gargaaruu, waraana ofii bira dhaabbachuu, jaarmiyaa ofiis amma danda'ametti gargaaruu tokko kana. Inni biraa warras ta'anii woboon itoon nuun hin mari'atii waan nuun hin mari'anne hawaasaan omadachuu baatee hin fudhannu hin fudhatiin ajaja dabarsan kunis xiqqoo ishiitootas gabbaanii. Jaarmiyaan tokko taa'ee waan tokko naa murteessu mari'atee waan tokko xumureetti yoo labse labsa uummataaf. Kun immoo waraana, kun sikuriitiidha. Waraana jechaan lubbuu eenyudha. Waraanni sunas taa'ee kanan godhee sanan godhee waan siin mari'atu. Ati akka waan kana gadi baatee dubbattuuf hin mari'ate warra of ijaaru kun uummata Oromootiin mari'atee of ijaare karaa tokkoon beluu akkasaa ta'u karaa biraatiin akkasaa ta'u. Kana bilaas immoo achiin lola maaf akkas hin goonesanii maa achittanii waa akkas hin goone akka ajaja kennuu warri barbaadu kunis maddee shimee sammuu keessanitti deebi'a. Kan hojjetaa isaan nuti waan hojjechuun nurra jiru haa hojjennu. Gorsa isaanii kennuuni warri militarii beeku warra isaanii haa kennu. Nuti dinagdeedhaan bira dhaabbachuu yoommoo yaada kenninas ta'e karaa keessaatiin mari'atamee yaada bilchaataa fi yaada iddoo tokkotti cuunfame kennuudha malee miidiyaatti as baanee ammallee yuutuubii sanaa fi immoo laayikii baay'ifachuu fi gadi baanee takka Harar, takka Wallagga, takka Jimmaa, takka Baalee, takka Walloo jennee miidiyaa irratti halkanii guyyaa waa'ee eenyuu gorsa kennaa maal gochaa waraanni akkasaa godhuu achiin godhaa akkas godhaa achii fudhadhaa achi deemaa nama meeqataa as goraa jedhanii jiru miidiyooleen waan akkasii hojjetanii of eeggachuun gaariidhuman jedhaa waan dhagaan ta'e kun yaada kiyyaa uummata biyya keessa jiranii fi isaan hin jiru waan itti jiru keessa rakkoo keessa jiru rakkoo jiru sana keessatti immoo waan gochaa jiran ni beeknaa waan isaan hin beeku waan godhanii kanaafuu jabaadhaa amma danda'ametti si wajjin jirraa jedhaan malee isaanii kana godhaa sana godhaa jedhee as taa'ee ajaja hin kennuanii maaliif isaantu na caala beeka waan keessa jiru isaantu na caala akka ba'an karaa galan karaa hojjetan beekan waan godhan isaantu beeka akkatti godhan isaantu beeka waan ta'eef jabaadhaa rabbii jira abbaan haqa qabu haqni isaa uma dhufti yeroon bilisummaa dhiyaachaa jirtiin jedhaa kanuman jedhaa guddaa galatoom. Hedduu galatoomiin Jaal Daanyee egaa sagantaa biraatiin walitti deebina abdii guddaan qaba. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kan hanga ammaatti daawwachaa turtan walabummaa newsnetwork sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.
Udesa ankashi birufi badane atesa Dambi tukkefi kulidera dura barisa kurta bindiris galgala Aklilu haddofi lammi atesa Della manaya fi kuryi udesa Nugubifufi nasiri fi taha Nuguso badachok dukke shalala Iga saniti abiye guji kesa Odipi fi guji matoli turomsa Iga saniti abiye guji kesa Odipi fi guji matoli turomsa Amanya wayane kanchalu se tufe kapso ke finisi